Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii ani jira galata waaqayyoo. Waan baay'ee nama gaddisiisu tokko ilaalee dhufe. Ruutaan baay'ee tokko boossi. Yeroo tokko yoo namni gara dhibboolessa tokkos namatti cakkanaa jechaadha. Kan namni tokko nama jaalanneef jechaadha. Baay'ee tokko ulfaataadha. Bakka biyyaa ba'uun qabaa jette bakka kanas kanarra. Kamti gaaddisaa bagattee biyyaa baatee gaa baay'ee namatti dhaga'ama. Yaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota asnaayitu bakka jirtanitti nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kan biyya keessaa kan biyya alaa akkasuma hordoftoonni amantaa biraallee bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa ta'u. Isiniin jechuu barbaada nagaa keessanii ani jira galata waaqayyoo. Waaqayyo taatolu nagaan qaba. Baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Sumattaan see like share comment gochuudhaan hordofaan isiniin jedha. Har'ammoo tokko nagaddisiise baay'ee jaalalli yeroo tokko lakkaa nama boochisaa obboleessisoo nama dide boy na godhen dawanoo boolaat na baay'ee tokko ulfaata. Maaliif tanaadha bakka shaantaa sassaabbattee kaatee nu bira dhufuuf ta'uun dudugola rabaa keessa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maaliif yeroo tokko nama tokko yoo jaalatan baay'ee ulfaataadha. Jaalalli kun lakkaa ulfaataadha. Yoo gad of qabanis hin danda'amu. Gudii dhufe jaalalli nama miidhe. Kanaaf baay'ee tokko biyyaa ba'uun qabaa. Bakka kana taa'uu hin qabu jetti. Mee sagalee ishee walumaan dhaggeeffanna. Kanaaf baay'ee tokko namatti ulfaata yeroo itti yaadani. Xiqqoo kun bu'aa jirti. Sooftiin dhabe malee toraqnee irraa taraa inni baay'ee namatti tola. Garuu baay'ee ulfaataadha jaalalli jechaadha. Ijoo jaalalli lakkaa yeroo tokko nama miidha. Asii deemuun qabaa. Biyya kana taa'uu hin qabu jette. Eessaatti biyya abbaa ishii gattee biyya abbaa ishiitti deebiti. Amma ta'ellee gaduma jettee miillatti kuftee sobsobachuudha malee. Biyya ofii har'a dhiisanii deeman borus biyyuma ofiitti deebi'u waanta ta'eef deebi'uu waan hin oolle biyyuma ofii keessa taa'uun barbaachisaadha. Yoo danda'ame kadhatanii yoo danda'ame akkuma ta'etti socho'u wayyaa. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa garuu xiqqoo namatti dhaga'ama yeroo ishiin boosu imimmaantu na qaba. Yaa jaalala kana jaalalli gowwaa nama gooti bar. Obboleessis namaan beeku bar jaalala garuu inni ofiisaati jaalatee arginu natti fakkaata. Garuu gaa waaqayyo na laaffisuus waan hundumaa caala kadhannaa gochuufidha. Namni wal jaalate tokko wal dhabuun baay'ee nama walitti ulfaata. Jaalalli kun baay'ee nama gaddisiisti waan taateef waaqayyo kan biddeen isaaniiti jedhee walirraa adda isaanii qoodini waaqayyo isaanii naa gargaaru. Waan hundaa caala waaqayyo nagaa haa godhuufi jireenya haa godhuufi. Kanaaf obboleessi kun barbaadaa jira biyya kana ba'uun qabaa jette. Baay'ee nama gaddisiisa. Maa gochuun hin danda'amu. Booda garuu otoo namaaf zummedhee fuudhee jedhee fuudhee bar booda maatiin ishii giddii isaanii araaramu zummettee boosi malee ishii waan gowwaa taate. Bara kana keessa bara hundumtuu maaftee ta'eera bara akka durii maatiin gadadanii nama kennanii. Kanaaf jaalatte sii ta'a garuu ishiin hin boosu maaliif yeroo garaa laafetti wayii ta'uu hin diddu yeroo hundumaa waan xiqqoo ishii boossi. Maaliif namni garaa laafu tokko hin beekama. Garaa nama hin beesiti yeroo tokko miskiina wayiiti. Kanaaf du'aa godhaa fi kadhannaadhaan bukkee dhaabadhaa akka obboleessa ishiillee garaa laaffisuu fi waaqayyoon jaalalli kun nama miti wayyoo warri jaalalli siin qabe beeku bichaan. Kadhannaa godhaa fi tokkoma warri ishii jaallattanii dhugaa baay'ee nama gaddisiisan. Baay'een jaalladha ijoollee kana ilaalu maaliif waa baay'ee irraa baradheera hamaas gaariis. Kanaaf kadhannaa godhaa fi warri ishii jaallattanis immoo sheer godhaatii keessanillee jajjabeessa. Waan hundumaaf waaqayyo gaariidha. Yeroo tokko gaa'ela keessatti qoramuun baay'ee gaariidha. Gaa'elli qormaata hin qabne gammachuun qabu boodarra chaala. Garuu gaa'elli qormaata qabu baay'ee gaariidha. Gaa'ela isaanii waanta ta'eef gaa'elli isaanii qormaata qabaa jechaadha. Kanaaf hundumti keessan like share subscribe gochuudhaan na hordofaa. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo nagaan naa turaa. Kuttaadhaan immoo waaqayyoon kadhadhaa fi kasaan gammachuudhaan mudeebanii viidiyoo haaraa